raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan arri roobii agayya 2 bara 2017 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. keeniyaa keessatti tasgabbiin akka bu'uuf pireezidaantiin biyyattii gaafataniiru mataa oduu har'aati. Oduu keessatti itti deebinaa an jaallannee gammadaadha. Bulchiiti Waayit Haawus ka pireezidaant Tiraamp bulchaa haarawa akka Waayit Haawusiin bulchu ramadanii jiru sirna qabsiisuu laataa ka jedhamu oduunsaa Rippaabilikaanotaaf Dimookiraatota gidduutti deddeebi'aa jira. Waa'een filannoo Keeniyaas gabaasaa keenya ka biraadha dhaggeeffattoota keenya ispoortii ilaalchisee immoo dorgommii kilaboota hawaasa Oromoo Minisoota keessatti geggeeffamaa jiru ilaalchisee sooraan achii kan gabaase qaba. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallanneetti deebinu. Filannoon pireezidaantii torban dhufu keeniyaa keessatti ituun gaggeeffamiin dura aangawaa gameessi waa'ee filannoo tokko ajjeefamuutti aansee mormiin ka'e akka tasgabbaa'uuf pireezidaantii biyyattii Uhuruu Keenyaataa gaafatanii jiru. Gabaasa kana Maayikil Biraawuntu ergee namoota dhiheessa. Namoonni waajjira koomishina filannoo duratti hiriiranii turan ajjeefamuu Kiristoofer Musaanoof qorannoon seeraa geggeessamuu fi murtiin haqaa kennamuufi qaba jechuudhaan gaafatan. Yeroo filannoo akkanaa barbaachisaa ta'e kanatti ajjeesamuunsaa waan akka tasaatti raawwatame miti jechuudhaan falmitoonni mirga hawaasaa dubbataa jiru. Falmaan mirga hawaasaa Joon Gitongo waa'ee kanaan naa ibsan. In Kenya we have a grim tradition of senior public officials dying. Keeniyaa keessaa aadaa aangawoota gameeyyii mootummaa du'uu dhabamsiisamuu yookaan seera ala ajjeesamuutu jira. Kun waan baay'ee nama jeequ filannoon as dhiyaachuu isaa wajjin wal bira qabnee innaa laallu immoo nama yaaddeessa. Kunoo maatii Mr. Musando waliinis gadda teenyee jirra. Dhabamuunsaa baay'ee nama gaddisiisa. Akkasuma immoo IEBC waliin dhaabbachuudhaaf kan nuti as jirru jedhu. Hoogganaan koomishina filannoo Keeniyaa Waafulaa Chebubaatii immoo ajjeesamuu Musandootii booda hojjetoota koomishina filannoo biyyattiitiif akka eegumsi cimaan godhamuuf gaafataa jiru. Kanneen ajjeesamuu Musandootti aaranis filannoon akka haala manamaatiin geggeessamuuf jiru mirkaneessuudhaan dubbatu. Hoogganaan filannoo kun filannoo walaba madaalawaaf amanamaa gaafa gayya 8 geggeessamutti hirmaachuudhaan Musandoo haa yaadannuu jedhu. Oduu walqabatee ammaduu dhaqqabeen motora biskileetaa akka taaksiitti kan fayyadaman namoonni 3 haleellaa tarii humnooti Alshabaab biraatii gaggeeffameen jedhamuun ajjeefamuu isaanii gaazexaan biyyattii Neeshins hubachiisee jira. Doonii waraanaa biyya tokkummaa Araboota Imiroototaa qaama waltaatota Saawudiin hoogganamuu taate nu waraanuu irratti bobbaate qiyyaafannee haleelle jechuudhaan riphxe loltoonni Huutii Yaman sanbata darbe dubbatanii jiru. Dooniin kun meeshaa waraanaa feetee buufata doonii Eertiraa irraa kan kaate ta'uu aangawoonni Huutii dubbatanii jiran. Jalqaba bara keessa jirru jechuun 2017 irraa jalqabee doonii kan waltaatotaa handaara galaana Yaman gama dhiyaa keessatti yeroo irratti qiyyaafatamu kun sadaffaa ta'uusaati. Dhaabbati pireesii ka Saawudii ibsa waltaatotaa ba'e maqaa dhahuun akka gabaasetti bidiruun dhukaatotaan guutamte gargaaramuudhaan buufata doonii galaana diimaa kan Moochaa jedhamtu cinatti rukutanii jedhu. Aangawoonni Yemen sanbata darbe akka dubbatanitti humnootiin pireezidaantii Abeed Haadiifiif amanamoo ta'an maadhee waraanaa Khaalid Ibn Al-Waalid jedhamu guutummaatti to'atanii jiru. Walitti bu'iinsis achitti uumame namoota kurna hedduu madeessuusaa dubbatameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'a
raashiyaarra ugguraa haaraa kaa'anii jiru. Seerri ammaan dura mallatteessee ture dogoggora qabatamaa kan qabuu fi sirrii kan hin taane akkasumas heeraan ala ta'uusaa ifatti kan mul'ate ture jedhaniiru. Uggurri kaa'ame kunis raashiyaan filannoo pireezidaantummaa Ameerikaa ka bara darbee keessa gidduu seenuun Tiraamp akka injifatanii Waayit Haawus seenan goote ka jedhame irratti ture. Garuu jedhan Tiraamp tarkaanfii koongirasni caalmaa sagaleen raggaasisuun dhimmootii alaa akka inni sirriidha jedhee fudhadhutti sirreessuudhaaf mirgan qabu danqee jedhan. Tiraamp tarkaanfii raggaasifame kana kan morman yoo ta'u sababaan kennanis koongirasni akka keessa deebi'ee ilaaluuf guyyaa kenname 30 ta'uusaa akka pireezidaanti Tiraamp uggura kana hin laaffisneef ittise. Garuu manni maree koongirasaa lameenuu sagalee guddaadhaan tarkaanfii kana deeggarsa kennaniiruuf kun immoo Tiraamp sagalee qabaniin yoo kuffisan yookaan mallatteessuu yoo didan balaa itti fiduu maluu akka ofii isaanii akka keessa ba'aniif saaxileera. Tiraamp mormii qabaadhus ittiin buluun narra jiraa jedhaniiru. Sagalee uummanni Venezuelaa heera biyyatti kan ilaaleen dilbata darbe kenne yoo xiqqaate miliyoona tokkoon dogoggorfamu kaampaaniin meeshaa elektirooniksii ka sagalee uummataa lakkaa'u dhiyeesse hubachiisee jira. Filannoon dhiyeenya kana gaggeeffamu shakkii tokko malee dogoggorfamuusaa beeknaa jechuudhaan itti gaafatamaan kaampaanii kun tuuta oduutiif har'a Landan keessatti ibsan. Kan dhugumaan filannoo kanarratti hirmaatanii fi kanneen aangawoonni labsan gidduu lakkoofsaan yoo xiqqaate miliyoona tokkoon addaddummaa qaba. Rakkoo tokko malee Venezuelaa keessatti hoogganoonni mormituu 2 poolisii biyyattii walakkeessa halkanii qabamanii hidhamuu isaanii akkasumas fayyaaf nageenya isaanii kan ilaaleen pireezidaantii biyyattiitu itti gaafatamaadha jechuudhaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Mootummaan irree waraanaa kan Maaduroo gocha raawwate kana Yuunaayitid Isteetsi ni balaaleffachi jechuudhaan pireezidaant Tiraamp kibxata kaleessaa galgala ibsa baasan. Mr. Lopez, Mr. Ledezma hidhamtoota siyaasaa kanneen seeraan ala mootummaan hidhe waan ta'aniif haal duree tokko malee hidhamtoota siyaasaa hundumtuu battalumatti akka gadhiifamaniif gaafannaa jedhan Tiraamp. Viidiyoo tiwiitarii irratti kaa'aman akka agarsiisanitti kanneen dhaaba basaasaaf hojjetan jarreen lameen mana isaanii keessaa harkisanii konkolaataatti yeroo seensisan agarsiisa. Lameenuu sochii mormitootaa keessaa kan duraa keessaa waan turanii fi mana akka hin baane ittifamanii turan. Manni murtii muummichi kan Venezuelaa akka jedhutti lameenuu biyyaa ba'anii baduuf akka jiran warri basaasaa nutti himanii jiru jechuun dubbataa turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp yaada seeraa dhiyaate kan waa'ee immigireeshinii seenatoroota Rippaabilikaanotaa waliin Waayit Haawus keessatti har'a labsuuf jiru. Gara jalqaba waggaa kanaa seenatar Taam Kaataniif Deevid Perdu seera immigireeshinii kasilaa karaa seeraa namoota miliyoona 1 simachuu jedhu gara walakkaatti gadi cabse dhiyeessanii turan. Seerri kun lakkoofsa maatii godaantotaa hanqisuu, carraa diivii lootarii cufuu akkasumas deemsa ittiin eehama Ameerikaa keessa jiraatu ittiin argatan kan Green Card jedhamu lafarra harkisuu fi akka jabaa ta'u gochuu of keessaa qaba. Seera kanarratti dubbachuuf pireezidaant Tiraamp seenatoroota lameenii waliin yeroo 2 wal arganiiru. Kunis seera immigireeshinii Ameerikaan qabdu fooyyessuuf karoora isaan lafa kaa'an fiixaan baasuuf ni gargaaraa jedhameera. Jilli sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi tokko Kooriyaa kaabaa fi dhaamsa erganiin nuti diina keessan mitii haa jedhan malee Waayit Haawus garuu nama isaan Kooriyaa kaabaa sagantaa misaa'ila baalistikiif meeshaa nikuleeraa akka dhaabdu gochuuf filannoon hundumtuu lafa jira jechuun itti fufanii jiru. Ministirii haajaa alaa Ameerikaa darbee ibsa sabaa himaaf godhuun kibxata kaleessaa ministeera dantaa alaa Rex Tillerson dhiyaachuun oduu gabaastota ajaa'ibsiiseera. Oduun keenya kanuma. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata naannoo uummatoota kibbaa Amaaroo fi naannoo Oromiyaa godinaa Gujii gidduutti dilbata dabre kana walitti bu'iinsi ka'een lubbuun namaa dhabamuun mirkanaa'ee jira. Waajjirri koomishinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartiin mormituu biraallee deebii argachuun Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Tujubeetu dhiyeessa. Naannoo uummattoota kibbaa uummata Amaaroo gosa koreef
ollaa godina Gujii uummata jiraatan gidduutti ture dilbata darbe walitti bu'iinsi kun kan uumame. Walitti bu'iinsa sanaan lubbuun namaa baduu balaan madaa'uu dhaqqabuusaaf manneen gubachuutu gabaasame. Guyyoota 3 boodas dubbiin kan qabbanaa erga fakkaate booda ammas walitti bu'iinsi kun ka'ee muddamni hamaan jiraachuusaaf lubbuun namaa darbee manneen gubatanii balaan madaa'uu dhaqqabuusaa jiraattonni naannoo ibsaniiru. Naannoo Oromiyaa gama godinaa Gujiitiin namoonni 9 innaa du'an maatiiwwan 300 ta'an qe'ee ofiirraa godaanuutu gabaasame. Naannoo Oromiyaarraa kanneen ijaan argan akka jedhanitti namoonni baay'een gara mana yaalaatti geessamuu dubbatu. Uummati gama lamaanii garuu walitti bu'iinsa hagas jedhamu qabaachaa kan hin turre ta'uu dubbataniiru. Kanneen gama ammaarroo jiranis uummati naannoo lamaanii dubbiidhuma xiqqoorraan kan hafe walitti bu'iinsa hagas jedhamu kan hin beekne ta'uu dubbatan. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf torban darbe akkas jechuun ibsan. የግጭቱ መነሻ የኦሮሚያ ክልል እንደሚታወቀው ከሁሉም ክልሎች ጋር ያሉ ያልተካለሉ ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa akkuma beekamu naannoon Oromiyaa naannoo mara waliin kan jiru daangaalee hin sararamnee fi iddoowwan sababaa walitti bu'iinsa ta'an sararuudhaaf mootummoota naannoo sanaa fi uummata hirmaachisuudhaan sararuuf hojjetamaa jira. Kanaaf gandeen haga tokko keessa daangaan kun kan kooti falmii jedhutu jira. Kan akka amaaroo jiran waliin jechuudha. Itti ka'umsi isa kanaa garuu beelladaaleen naannoo Gujii badanii barbaachaa fi hawaasi Gujii gara amaarootti caanii jiru. Sana keessa namoonni 3 gabaasni nu ga'ee jira. Bifa kanaan walitti bu'insichi hammaataa deeme. Dubbii irra deebi'ee ka'een walumaa gara haga ammaatti namoonni 9 kan naannoo Oromiyaa du'uun nu gabaafamee jira. Obbo Addisuun haalli isaa qoratamaa jiraachuu gam lamaaniituu miidhaan hagamee akka dhaqqabe qoratamaa ka jiru ta'uu dubbatan. Paartii Madirakiif miseensa kan ta'e Itoophiyaan Sooshaal Dimokiraatik Paartii jedhamuuf ittaanaa dura taa'aa kan ta'an obbo Xilahuun Indaashaw akka jedhanitti walitti bu'iinsi kun ganda tokko qofaa utuu hin taane gandeen 14 hanga 17 ta'an keessatti babal'achuusaa ragaan nu ga'ee jira jedhan. Akka paartiin isaanii beekutti miidhaan dhaqqabe jedhan hagam akka ta'e illee ibsaniiru. የጉዳቱ መጠን እንግዲህ ወደ 13 ሰው መሞቱን መረጃችን ያረጋግጣል። ከዛ ደግሞ namoonni 13 ragaa nuti qabaannu ni mul'isa. Namoonni 40 ol balaan madaa'u akka irra ga'es ammas ragaa ni qabna. Manneen jireenyaas hedduminaan kan haga 700 ol ta'an gubataniiru. Tulluuwwan midhaanii 400 ta'e gubateera. Midhaanni hektaara 30 irra jiru manca'uu ragaan jiru ni mul'isa. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa kanaa daangaa sararuu irratti akka ta'e illee obbo Xilahuun ibsanii mootummaatu uummata waliigalteedhaan yeroo dheeraaf jiraatan keessaa daangaa irra deddeebi'ee sararuu isaan walitti bu'iinsi kun uumamee jedhu. Paartiin isaanis daangaa sararuun uummata walitti buusu kun fedhii uummatichaan ala akka hin geggeeffamne mootummaaf waamicha dabarsinee jirraa jedhan. Daangaa irra deddeebi'uun sararuun baduu lubbuu nama hedduuf sababaa waan ta'eef mootummaan irra deebi'uun itti yaaduu qabaa jechuudhaan ittaanaa dura taa'an paartichaa obbo Xilahuun Indaashaw ibsaniiru. amma immoo gara gabaasaa keenya lammataatti dabarraa bulchiinsi White House ka pireezidaanti Trump bulchaa haaraa jala jira. Jeneraalli humna galaanaa duraanii John Kelly eega ministeera nageegumsaa biyyaa ta'anii hoogganaa turanii booda akka durataa bulchaa White House ta'aniif ramadamanii hojjetaa jiru. Keeliin muuxannoo isaanii humna waraanaa keessaa gara White House fidanii sirna qabsiisuu danda'uu laata gaaffiin jedhu Dimookiraatota biras Riippaabilikaanota biras deddeebi'aa jira. Yeroo pireezidaantiin taayitaa qabatanii jiran baatii 6 xumuratan kanatti White House ammallee jeeqama keessaan baane. Gabaasaan Jim Malone kana jedha tujubeetu dhiyeessa. Falmii torbanneen xiqqoo booda pireezidaanti Trump jeneraala waraanaa duraanii John Kelly hoogganaa White House gochuun muudan. Cimnee hojjechuudhaan Ameerikaa deebisnee cimtuu gochuudhaaf ni deemna. Kan nuti gochuuf deemnus kanuma. Keeliin kan dubbi himaa White House ta'uun filatamanii turan kan Anthony Scaramucci waliin walitti bu'an Priebus'n bakka bu'an. Pireezidaanticha nan jaalladha. Kan kana dubbatan Scaramucci turan. Scaramucciin hojiidhaa kan ari'ataman wixata darbe ture. Keeliin immoo guyyaadhuma sana hojii jalqaban.
baatilee hanga tokkoof waayit haawus keessatti falmii geggeessame xumuraan ga'u jedhamee eegama. Kan qooda hoogganaan waayit haawus qabu ilaalchisee kitaaba barreessan Chris Whipple akkas jedhan. You can't run the White House the way you run a Manhattan family Manhattan. White House'dhaan akka dhaaba mana gurgurtaa kan Manhattan yookiin New York jiru gaggeessitutti hin hooggantu. Dhaabicha keessa gorsitoota hedduutu dhufee deema. Ajajaa sadarkaa olaanaa eeguun yookiin ajandaa itti qabdu namni fiixaan baasuun irra jiraatu hin jiru. Pireezidaanti Tiraamp ergaa Tiwiitarii isaanii irratti Waayit Haawus keessa jeeqamne akka hin jiraatin irra deddeebi'uun ibsan. Tiraamp kan ittiin milkaa'in hafan seera inshuraansii fayyaatiin booda ajandaawwan danqamanii jiran hedduutu isaan eeggata. Namoonni Tiraampiin deeggaran garuu ammayyuu deeggarsa isaanii amanamummaan itti fufaniiru. Pireezidaant Tiraampiin deeggaruu qabna hamma danda'an waan gaarii hojjetaa jiran. Xiinxaltoonni agi tokko akka jedhanitti keeliin tarii amala isaanii keessumaa kan Tiwiitariin fayyadamu ni murteessu jedhamee eegama. Yeroo martinuu callisee jirutti fudhatamni Tiraamp qaban hanga tokko waan ol ka'ee fakkaataa jedhu xiinxaltoonni. Yoo xiqqoo tasgabba'an uummati tarii dhiifama ni godhaaf jedheen yaadaa ka jedhan Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti xiinxalaa ka ta'an Keel Kinoodik turan. Joon Keeliin baatilee ja'an jalqabaa pireezidantummaa keessatti yeroo cimaa ta'e hoogganaa biyyattii ta'anii ka tajaajilan pireezidaanticha Ameerikaa 45ffaa waliin hojjechuuf jiru. Galaana gaaromsaa walleessaa kanaaf guddaan galatoomsadha. Kan dhaga'aa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miilaa hawaasa Oromoo Ameerikaa gama kaabaa 21 kutaa Minisootaa magaalaa Seenpool keessatti geggeessamaa jira. Torban kun torban Oromoo jedhama. Magaalaa sana keessatti dorgommii ispoortii kilaboota adda addaa, qophii aadaa, marii hawaasaaf qophiilee kabiroo hedduutu geggeeffamaa jira. Waa'illi keenya soraan gabaasuuf achitti argama. Har'a ogeeyyii fayyaa bakka sanatti argamuudhaan tajaajila kennanitti fuuleffate gara saattan siin dabarsa. Ayyalama kam oltan soraati istaadiyoomii James Griffin istaadiyoom keessa jira. Istaadiyoomiin kun St. Paul Minneapolis keessa jira. Kilaboota kubbaa miilaa Oromoo hedduu hirmaatti taphachuu jira. Gara 24ti. Torban kun torban Oromooti. Eegi jalqaban guyyaa 4 keessa jira. Istaadiyoomii keessa jira. Harmatti namni hedduu dhufee hojii gargaaraa hojjechuu jira. Kaan akka dooktarii ta'e, kaan akka narsii ta'e, nama miilii cabee, nama tapha irratti miidhame waan akka garaatiin gargaaruu jira. Warra nama gargaaruu jiru keessaa tokko maqaa isaanii gaafadhe hojii isaanii dabraa. Mee maqaa kan kanatti itti waan hojjechuu jira. Masfii jedhama. Ani Dr. Masfii Taanaan jedhama. Weeffayyaati. Adino. Maqaan koo Dastaa Ofiisaa jedhama. Naannoo kanatti uummata yoo isaan miidhama xiqqoo argatan isin gargaarra. Kanama fuudhee kana jirra. Ayyee maqaan kanatti Dr. Ahmed Umar. Ayyee namni sadii arguu jira namni kaan gogamsuun jira naan jechuu jiran ogeeyyooti fayyaa hedduu tarmi jira. Dr. Masfii warri dhibamee isin kan birdu kun maaliin gargaartan fakkee nama jiru kan namni miidhamu kan. Nama gaa yeroo kubbaa taphatu akkuma beekamu miidhamuun jira, rukutamuun jira, kufuun jira, ofwallaaluun jira, madaa'uun jira, kan hundumaa akka gaariitti to'achuudhaan waan isaan barbaachisu goonaaf jechuudha. Namni miidhame keessa maal argite? Namni guddaan lafee moo miil moo bukkaa moo cabaa moo hin okkolmoo maali? Yeroo baay'ee nama cabee argine gogaan isaanii irraa ququunca'ee yoo isaan dhufan yeroo baay'ee hin gargaarra. Kan harmi irratti arguu jirutti meeshaa garaagaraa qabdanii waan ittiin namaanaa hin taane hedduu qabdanii dooktar mee hagamii qoodamtanii hojjechuu jirta waan akkana kan. Ati nama arguu jira gamsullee nama arguu jira gareen teessanii dhaaba qabdammoo yookaan ammoo tolmaa walitti dhuftammoo eenyusa? Nuti International Oromo Health Professional Association ogeeyyii fayyaa Oromoo dhaabbata san qabna. Dhaabbata saniitu akkasuma volunteerii godhee ijoollee Oromoo kubbaa taphatu bira dhaabbatee gargaaru jira. Gargaarsi laamaa jiru osoo doktoroota osoo hin taane narsiilee jira, doktoroota jira, ijoollee kolleeja garaatu jira, future professional ta'uu yaada qaban. Isaan cufaan nu gargaaru jira. Dura ta'anis Dr. Masfina Abdiisaadha.
bakka kanallee organize fagoru jiru isaa fi Dr. Ofta Hassani Ofta nama hojii jiran dhufne guyyaa kana jabaa as dhufne ganama kudhan irraa galgala isaa kudhanii as ijoollee gargaaruma jira eega sabbiin eegalamerraa. Gargaaruu jalqabatan guyyaa fuufee jirtani ni waan namaan gargaar kan ta'e isa argatan fakkeenyaaf waan hedduu tarum geessu keena jira fakkeenyaaf ibuprofen waan hedduu jira kan namatti biifanii jiran kan dhufe isa argatan dhuftan. Iddoo adda addaatii dhufa walitti akkuma beekamu nuti hojiin keenya hojii tola ooltummaadha. Hospitaala adda addaa irra deemnee kan funaannu jira kan horii dhaambinnu jira. Nuti gurmuun Oromoo ogeessota fayyaa Oromoo walitti dhufne waan kanaaf nu barbaachisu hundumaa walitti qabne walitti finnee iddoo tokkotti qindeessinee akka gaariitti hojjechaa jirra jechuudha. Guyyaa afur irraa oolanii kan hojjechuun waan xiqqaa miti. Hagam isan gammachiif jechuun waan tolaan hojjetanii dhuguma volunteer jedhaayiin kan ta'u yookaan waraqatiin kan kennummaa hagam si gammachiif akkam irraa argitu aduu toltanii. Wanti saba kan kee gargaaruu caalu hin jiru addunyaa irratti wareegallee hojjetaa waan jirruuf itti gammadeera. Kubbaa koositti hin jaalladha. Asin guruppii gareen waliin jiru kun hunduu itti gammallee organize wal goone wal ijaarreetiin wanta hanqafellee doktoroonni baanii fi baasuu fidanii akkasitti jaalannee hojjetaa jirra. Jaalattillee ni jirti dadhabbiillee ni jirti ammoo lamaan walitti qabnee hojjechuu jirraa jedhame san irraa maal jettan? Dhuga ati irra guddaan keenya mata duraa keenyaa mi volunteerii humna kana gogoone egaa Osfaanaan eegarraa dalaguma jirra. Organize akkana taanee dhufuu keenyaa waan guddaadha maqaa Oromoo Professional Healthcare Associationitti. Akkuma jennetti doktoroota qofaa hin taane narsiilee jira, uummata physician assistant jira, ijoollee medical school amma deemtu jira. Gammachuumaanii dhufanii godhu jiran amma dura namni dalagaan tullu jabaatee guyyaa cufaas ollee ijallee jiru. Keessaa baleetii keenya ganama subirraa dhufee ono ilaa guyyaa ilaa 10 PM guyyaa sa'a 12 fa'aa hojjechuu jira. Nutillee ganama hojjennee dala hojii dalaguma hojjennee gidee 4 PM 5 PM dhufu jira. Gammachuumaanii godhu jira. Ijoolleen keenyaas meedhamtee cufaa hedduu appreciate godhan waan godhu jiru kana. Osfaanaanis they're doing their best akka gaariitti meeshaa kanallee horii baatanii waan bitan hedduu jira. Yeroo guddaas meeshaalee kanallee bakka meeshaa deemanii uummata olaanaa namaa kana ni jira bakka irraa finne baay'ee nagee nu deemu jira. Waldaa ogeeyyoota fayyaa Oromoo uleen gurguddoommaan waan kana kan hojjechuu hagam jabaatan hagam nu qabdan. Waldaan ogeessota fayyaa Oromoo addunyaa akkuma beekamu baruma kana keessa bara 2017 keessa Chicaagoo keessatti hundeeffame rakkoo uummata Oromoo kan karaa fayyaa jiru akka tokko gumaachuudhaaf asittis immoo uummati naannoo kana jiraatu rakkina fayyaa hin qabanii isaanii karaa barumsaa ijoollee gorsuudhaan akkasumas immoo kunoo lafa akkasiitti lafa uummati baay'atutti barnoota kennuudhaan kana kan fakkaatu hojjechaa jira jechuudha. Iddoo kana keessatti hojii jirtanii horaa bulaa wayyooma. Fayyaa Kalama sadi Afrika radera mila muri. Kalama sadi Afrika maratoni katamuri. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffatoota keenya gara xumura qophii keenyaatti dhiyaataa jirra. Sana dura garuu dhaamsa simbiraan dhaqqabe keessaa aga tokkoon sin dhageessisa. Kunoo. Hello ni ato kubrom tafla zaqrobkumna ta'amina መስክነኩም kubrom taflaውን ዕድመን ጥዕናን ንምንልካ ሓሳብ ልብኻ ስምረልካ ብለካ ሜሮንያ ካብ ሲያትል ቴንክ ዩ ኣብ መቐለ ዝተገበረ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራ ተባሂሉ ብመሰረታዊ ዘይተቐበልኩ ቃላት እዩ dhaggeeffatoota keenya sababa rakkoo teeknikaatiin gara biraa sin dhageessisne sanaaf dhiifama sin gaafanna amma gara dhaamsas gara simbiraan dhaqqabeetti dabarra. Haloo qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa jirtu hojiin keessan boonsaa akkuma jirutti fayyanna mee ammas gaawaa wixinee haaraa bahee jedha kana laalchise laftiin gurguramtii balaan guddaan inni qabu maal beeytu balaan guddaan isaa Oromoo yoo lafa akkuma akkaanuu irraa buqqisan mallaqa gayaa kennineef jedhanii irraa buqqisanii humnaanuu irraa buqqisanii akkuma akkaanuu haa buqqisanii eega lafa san gadhiisee irraa deeme lafti sun tabbaa biraa taati jechuudha. Oromoon bakka biraatti deemaa jechuu achirraa eega achirraa deeme lafti sun harkaa baate jechuudha. Kun balaa guddaa ifirraa qaba balaa guddaa if keessaa qaba jechuuf jedhee lafarraa buqqaanaan lafa san irraa deemnaan namni sun bade jechuudha. Lafti sunillee tabbaa biraati jechuudha.
yaada kanaan hin mormina jechuuf jedhee Jamaal Abdullaahi asumarraa galatoomaa nagatti. Hello, akkam nagaa fayyaadha. Warreen sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa dhageessan gaazexeessitoonni hundi keessanuu fayyaa keessanii nagaa. Wanta kana kan nu fedhe waa'ee dhimma addaa Oromiyaan meera qabdu guyyaan kana ni ajaa'iba haala. Finfinneen teenya bar biyya teenya mirga bilisummaa barbaanna malee nuti waan namni nu kannoo miti. Kuni master bilaanii jallisanii karaa biraatiin deebisuu jaama akka yaada kiyyaatti. Uummanni kun master bilaanii duraan gartee namni keenya diilatan irra dhumeessanii dhiiga keenya ukkaamsanii deebi'anii master bilaanii karaa biraatiin akka hin deebisne akka nuuf hordoftanii jaa galatoomaa hundi keessanuu nagaatti. Akkam jirtan nagaa fayyaa waa'ee Finfinnee ilaalchisee Finfinnee jedhee ka maqaa moggaase uummata bal'aa uummata Oromooti. Addis Ababaa jettee ta moggaaseeti Itteege Xaayituu Butul Alii Boruuti intala Oromooti. Filmaanni gaa uummata Oromoo bal'aa fi intala Oromoo takkatti jidduu gartee filachuu jechuudha. Finfinnee jedhanii oraman magaalaan bakka sanarraa hin godaantu. Itoophiyaa jechuun gaaddisa gartee Amaarummaa jala walitti qabamuu qofa osoo hin taane gaaddisa Oromummaa jalatti walitti qabamuun ni ta'a jechuudha. Afaan Oromoo afaan biyyoolessaa yoo ta'e biyyi itti fayyadamti malee wanni gartee kasaaltu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu gartee magaalaan maqaan isii Finfinnee jijjiiramuun haqumaatu bakka deebi'ee jechuudha. Uummata Oromoo filachuu jechuudha. Intala Oromoo caalaa galatoomaa. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiilooheerzii 15,180 15,630 15,700 akkasumas 15,885 irratti meetir baandii 22 yookaan immoo kiilooheerzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 12,110 12,130 12,140 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.